keenya har'a ammoo mata duree tokko qabadhee isiniif dhiyaadheen jira. Innis cabuu qaama saala dhiiraa yookaan peenal firaakchar kan jedhamu dhugumatti wanti kun ni jiraa ka jedhu gaaffii namoota hedduu ture. Dhugumaan cabuun qaama saala dhiiraa kun ni argamaa cabuu danda'a ka jedhu gaaffiilee hedduu turanii jechuudha. Qaamni saala dhiiraa dhugumaan cabuu danda'a. Eeyyee qaamni saalaa akka ka'uu fi jabaatu kan taasisu yoo dhiigaan guutamedha. Yoo dhiigaan guutamedha. Yeroo fedhiin foonii namatti dhaga'amu yookaan salquunnamtiin namatti dhaga'amu hammi dhiiga gara qaama saala dhiiraa deemu ni dabalaa jedha. Ni dabala. Akka dhiigaan guutamuu fi dhiigii ta'uu taasisa. Kana jechuun seelonni hedduun dhiiga rabsan yeroo fedhiin foonii dhaga'amu gara qaama saala dhiiraatti dhiiga rabsuu jechuudha. Kunis kan ta'uuf guutinsa dhiigaa yookaan jabeenya qaama saala dhiiraatiif kan taasifamu jechuudha. Qaamni saala dhiiraa lafee hin qabu. Lafee hin qabu. Akka dhiita'uu fi dhaabbatee sirriitti jabaatu kan godhu yoo dhiigaan guutamedha jedha. Dhiigaan guutamedha. Seelonni qaama saala dhiiraa sun yoo dhiigaan guutamanidha. Qaamni saala dhiiraa cabe kan jedhamu yookiin yommuu miidhaman tishuuleen iddoo dhiigni itti guutame marsanii argaman miidhamanidha jechuudha. Kana jechuun seelota dhiigaa marsanii kan argaman tishuulee garagaraati. Seelota dhiigaa marsanii kan argaman tishuulee garagaraa waan jiraniif seeliin yookaan tishuun seelota qaama dhiigaa marsanii argaman sun tishuuleen sanarra miidhaa yoo ga'e cabee kan nuti jennudha. Akkamitti cabuu danda'a? Yeroo qaamni saalaa dhiita'ee ture sanatti yookaan jabaatee jiru sanatti akka carraa wanta jabaataa wajjin yoo walitti bu'an yookiin yeroo dhaabbatu kanatti wanta akka carraa dabuu godhu yoo jiraate dhiibbaa guddaa irraan gahuun tishuuleen sun ni miidhamu jechuudha. Dhiigaan guutamanii yookaan marsanii argaman sun cituu dhiigaa akka gara alaatti ba'u taasisa. Tishuuleen sun miidhaman jechuun dhiigaan guutamee kan jiru sun dhiigni sun gara alaatti ba'u yookaan gara kallattii biraa akka deemu taasisuu jechuudha. Iddoo kanatti lafee qabaatee cabe osoo hin taane tishuulee jiran sanatu miidhamee jenna sana. Tishuuleen sun miidhaman. Cabni isaa caba lafeetiin waliin takka miti. Akka lafee sanatti inni cabaa odoo hin taane tishuuleetu miidhama as keessatti. Haalli kun kan mudatu namoota baay'ee xiqqoo ta'an irratti waan ta'eef rakkoon kun dhugumaan jira jedhanii namoonni hedduun hin amananii. Haala kanaaf immoo yeroo baay'ee kan saaxilamu dargaggoota yookaan umuriin isaanii 20 gadi ta'e. Kana jechuun andartoyin eejiirra warra jiran rakkoo kanaaf miidhamu. Sababni isaa umurii kanatti umurii dargaggummaa waan ta'eef egaa mukaa dhagaatti utaaluu waan jiruuf sa'aa kana ta'uu mala kan jedhu rakkoo hedduu jira. Maaltu rakkoo kanaaf nama saaxiluu danda'a? Cabuu qaama saala dhiiraa kanaaf maaltu nama saaxiluu danda'a kan jedhu waliin ilaalla. Qabxee darfan takka. Haalli kun yeroo baay'ee kan mudatu yeroo wal quunnamtii saalaati raawwatan yookaan sexual intercourse gaafa raawwatanidha jechuudha. Inni biraa yeroo qaamni saalaa dhiiraa ka'ee jirutti yoo wantootni qaama saalaa akka dabu godhan jiraatanidha. Isaanis tokko wal quunnamtii saalaa humna guddaan raawwatamu. Humna guddaadhaan wal quunnamtii saalaa raawwatamu. Kun cabinsa yookaan dabinsa qaama saala dhiiraatiif sababa guddaadha jechuudha. Humna wantoota raawwataman. Inni lammaffaa yeroo qaamni saalaa ka'ee jirutti yoo waan jabaataa waliin walitti bu'e fakkeenyaaf yeroo rafan asirratti of eeggannoo guddaa gochuun ni barbaachisa. Yeroo rafan cabuu danda'a yookaan dabuu danda'a jechuudha. Yeroo fedhii ofirraa baasan yaalanitti miira keessa wantoota hedduu deeman jechuudha. Inni arfaan yeroo qaamni saalaa ka'ee yookaan dhaabbatee jirutti balaa tasaa fakkeenyaaf qaamni saalaa dhiiraa tokko ka'ee otoo jiru egaa namoonni hiriyoonni jaalalleen irratti kufuu kan wal galchuu sa'a sana keessa cabuu danda'a. Yookaan wantoota bu'an yeroo mataa wantoota kufaatii ijoollee ta'uu mala jechuudha.
akka tasa kanarratti of eeggannoo guddaa gochuun barbaachisaadha jechuudha. Egaa akka suura kanarraa argaa jirtanitti waan akka lafee fakkaatu kun tishuutu cabeeti. Magnified waan ta'eefidha malee lafee qabatee lafeen bifa kanaan cabe jechuu miti. Tishuuleetu cabee jira jechuudha. Erga wanti kun raawwatee hoo mallattoo akkamii agarsiisuu danda'a? Nam tokko cabuusaa maaliin beekuu danda'a? Ka jedhu immoo waliin ilaalla qabxiilee torban tokko jira. Inni tokko sagalee dhageessisuudha. Akkuma shambaqqoon cabu sana sagalee dhageessisuudha. Cabuusaa sagalee ni dhageessisa jechuudha. Inni lammaffaan qaamni saalaa dhaabbatee jiru yookaan ka'ee jiru battaluma sanatti kufuu yookaan ciisuu isaati. Inni sadaffaan dhukkubi garmalee namatti dhaga'amuu isaati. Inni arfaffaan qaamni saalaa jal'achuudha. Jal'achuu qaama saalaati. Inni shanaffaan karaa qaama saalaa dhiigni mul'achuu yookaan halluun fincaanii illee jijjiiramuudha. Inni ja'affaan fincaa'uu dadhabuudha. Miirri dhukkubbiitti dhaga'amu jechuudha. Inni torbaffaan dhiita'uu fi halluu jijjiirrachuu qaama saalaati. Qaamni saalaa sun inni dhiitaas halluun isaas ni jijjiiramaa jechuudha. Kanaafuu wantoonni yookaan qabxiileen torban kun mallattoolee cabinsa yookaan dadinsa qaama saala dhiiraarra gahan yookaan miidhamuun tishuulee qaama saala dhiiraa sun gaafa miidhaan isaan irra gahu kan isaan agarsiisanii jechuudha. Kan isaan agarsiisan qabxiileewwan kanaa jechuudha. Erga cabeen booda yookaan miidhameen booda mallattooleen kun namni irratti mul'ate maal gochuu qaba? Akka jedhu immoo waliin ilaalla. Wanta rakkoo qabu yookaan rakkoo uumameef furmaanni wanta jiruufi jechuudha. Akkamitti akka hin cabne hambisuu danda'ama? Hambisuun hin danda'amu hiika jedhu ni danda'ama. Yeroo walqunnamtii saala raawwatan humnaan fayyadamuu dhiisuudha. Hambisuuf jechuudha. Humnaan raawwachuu dhiisuu fi yeroo qaamni saala ka'ee jirutti walitti bu'iinsa wantoota jajjaboo fi akka dabu godhan irraa fagaachuudha. Qaama saala ka'ee jiru walitti bu'iinsa sana hir'isuudha. Humnaan walqunnamtii raawwachuu dhabuudha fi wantoota kana cabsuu danda'an irraa sa'aa sanatti fagaachuun hambisuun ni danda'ama jechuudha. Erga cabee immoo yaalli isaa maali? Yaalli isaa maali? Erga cabee maal gochuu qabna? Akkuma mallattoo armaan olii yookaan mallattoolee torban isiniif eeree sana ofirratti argitanitti arginan gara mana yaalaa deemuu qabna. Battaluma sanatti yaala argachuun dirqama ta'aa jechuudha. Yoo yeroon kan hin yaalamne ta'e miidhaa gahu hanga gara fuulduraatti guutumaan guutuutti ka'uu dhabuu qaama saala dhiiraa sanarraan gahuu waan danda'uuf miidhaa guddaadha waan ta'eef battala sanatti mana yaalaa deemuun barbaachisaadha jechuudha. Oduu rakkoon hedduun kun hin uumamin mana yaalaa deemuun tishuuleen sun yaalamuu qabu jechuudha. Qaamni saala dhiiraa yoo cabe yaaliin baqaqsanii yaaluu ni godhamaaf. Baqaqsanii yaaluudhaan kanarra fayyuun ni danda'ama. Mana yaalaa deemuun baay'ee barbaachisaadha. Tishuulee caban sana yookaan tishuulee jal'atan sana yaaluu jechuudha. Yaalii isaas yaala baqaqsanii yaaluuti. Tishuuluma sanatu yaalama malee lafee qabaatee lafeen sun sarjeriin ta'u waan ta'eef tishuuleen sun yaalamuu qabu. Yaala booda hordoffii kan barbaaduu fi yeroo dheeraaf walqunnamtii saalaa namoonni irraa walqunnamtii saalaa qaban ji'a tokko kan ji'a lama oliif hordoffii godhuun dirqama ta'a jechuudha. Walqunnamtii saalaa irraa fagaachuun barbaachisaadha. Akkasumas ajajaa fi gorsa ogeessa fayyaa hojiirra oolchuu dirqama ta'a jechuudha. Caba isaa caba isin yaamachuu jenna. Caba isaa isin yaamachuu kan cabsus isin irraa qabuu jenna. Kana keessatti namoonni hedduun irrattan cabse tokko tokko immoo harkattan cabse jechuun jedhan jiru. Irrattan cabseenis jedhu harkattan cabseenis deebina agarsiisuu nafsaatti qabeen guddaatti cabsuudhaan cabsanii dhaadachuun yookaan cabsuufis dhaadachuun baay'ee qaaliidha jechuudha. Egaa akka hin dhabne dargaggoonni gahee keessa muraachuu qabdu of to'achuu dirqama ta'a. Akka hin cabsineefis warri irratti ta'us of eeggannaa gochuu qabdu. Cabsuudhaan miidhaa geessisuu kun faayidaa hin qabu. Miidhaa guddaadha waanta ta'eef akka salphaa odeeffannoo kana osoo hin taane baay'ee ulfaataadha. Namoonni kan rakkoo kanaan saaxilaman xiinsammuu isaanii baay'ee dhuguma. Xiinsammuu isaanii baay'ee dhuguma. Kanaafuu namummaa keessaa bakkuu sadarkaa sana osoo hin geenye
eeggannoo guddaa taasisuun dirqama. Dargaggoota namoonni umurii isaanii siqee akkasuma miirri guutuus yookaan tishuun qaama isaanii sun hagaan dargaggoota ta'uun sun yookaan jabeenyi waan irratti mul'anneef miidhaa kana hangi isaan saaxilaman baay'ee xiqqaadha. Kanaafuu dargaggoonni qabxii kana qabxiilee torbaan ka'an kanarratti eeggannoo gochuun dirqama keessa isin jedhu shamarranis kan qabsoof hin argifate. Fayyadama jedhamu isin jedha. Galatooman isin jedha. Yaada keeka qabdan koomentii nu gochuuf hin dagatinaa. Gara fuulduraatti wanta fooyyoo qaban koomentii nu godhaa. Wanta itti dabalamu qos koomentii nu gochuuf hin dagatinaa. Asumaan fuula YouTube chaanaalii keenya immoo namoota bira hin geenye akka bira ga'uuf sheer sabskiraayib gochuuf hin dagatinaa. Waliin waloomnaan isin jedha. Galatooma maddi doktoroota biyya keessaa fi biyya alaa akkasumas ragaalee garagaraa irraa kan argamedha. Lafa nagaa oolaa isin haa oolchuun isin jedha.